Innis bakka yoona iddoo keessummaan jirtu kana waa nyaanni dhabamu dee sultaanis nu wajjin dhufee seenee ol ka'ellee dubbachuu hin danda'u lamma cal jedhee cisa bakka akka tollanii qabee akkasittiin qonqolumte ijoollee. Inni waan bakkee kana beekaa bakkee waa maatti. Ustaazam di olga shala kosa tokko bakkee bayii waa fidu. Jalaan akkas kunoo. Siyaasaa qabdan haasaa siyaasaatti wadhiisaa ka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum. alaikum Jecha keenya. Gaafa dhufanii lafa saambulan kenneefi. Coraan qabne fuula bareedaa fuula diriira. Akkana funno. Kana ta'e egaa. Hin dhufne mana abdii. Hayyee. Manni jireenyaan mana dhufne. Hayyee. Akkuma jennu gaafa manni dhufnu manni jira bakki bulmaas jira. Hayyee. Waas mana keessan jirtu waas mana keessan jiru. Akkana. Gaariidha. Ani amma tanarratti waajaa. Bakka waa jirtu waa jira miti reedhayyuu. Rakkoon an amma madda isaa akka abbaa caalii kaase dhiiseeni. Eessaa madde wanti kuni jedhee gaafa ni ilaalu waamatu mana jirtuyyuu waas manaa dhibi. Akkana. Amma ani tanarratti. Hayyee. Waanin ja'uun qaba. Hayyee. Nama sagal afoon dhaabbatan jaambeettani. Hayyee. Akka. Namni sagalan kun yoo si abaare. Dhukkee sirraa. Hayyee tokko. Nama samiin abaarte rabbi sin godhinii jaan. Lama amiin. Nama ibiddi abaare sin godhinii. Sadii amiin. Sadii qabne nama haanni abaare sin godhin jaan. Maal jettan si afaffaa? Haada nama haanni abaare. Hayyee. Haada jechuu. Hayyee bare afur. Eeyyee. Tan shanaffaa nama haaduun abaarte rabbi sin godhinii jaan. Ajiib. Hayyee. Sagaleen kiyya bareechee dhageemaami. Sirriitti akka ajaa'ibaatti malee. Ishii. Okay. Aya meeqan si jee? Shani. Shaniin jee. Inni jahaffaadha. Nama dirreen abaarte rabbi sin godhin jaan dirreen. Jaya. Kaan immoo nama galaanni abaare sin godhinii jaan. Torba. Kaan saddeettaffaa nama qoriin abaarte rabbi sin godhin jaan. Saddeet. Saglaffaa nama marxoon abaarte rabbi sin godhin jaambo. Akkas wallahi mashallah. Hayyee. Oromoo beeki. Hiikaa siitiin sinii himaa dhageeffadhaa waan kana gadi fageenyaan. Hayyee. Nama. Okay. Nama dachii dubarti. Dhaaba daqiiqa milee wanta akka uummata. Isiniin garafa hottaarra milishaa takka. Akkasitti tokkoffaa nama samiin abaarte rabbi sin godhinii gaafa jaan. Hayyee. Nama samiin abaarte jechuun nama abbaansaa abaare jechuu. Hayyee. Karaa haqaa irratti samiin sii oli abbaan keetis sii oli. Obbo Fedhasaa Hamileessaa irraa sallamuu dhufe natti fakkaata. Ishee. Nama gartee samiin si abaarte jechuun nama abbaan dhale abaare jechuu. Yoo haga feete paayileta taate xayyaara ooftees abbaa kee caalaan beektu abbuma keetiis beeka sirra beeka. Waan ati osoon dhalatiin beekuu qaba. Taatiin beeyne. Tanaaf abbaan sii oli
umriinis waa hundaanis si oole. Inni lammaffaa nama haati abaarte jechuun nama dachiin abaarte jechuun nama haati abaarte jechuu. Garaa haadhaatii baatee garaa dachii keessa seentaa. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لا القرآن ودي والقطم تبيخي ونخن. كان. أكستي جرا هذا تباتي جرا دتشي سنتا دتشين هذا. دبلتها نما إبدي أباري ربي سنقودين خيي بسملة غافجان إبدي أول بلبلة. إبدي جتون أولياء ربي تيجو. أولياء ربي نبي تنقى أولياء ربي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من عادى لي وليا فقد آذنته في قرتي بالحرب تناف نما أولياء خيتك نافي إني ورانا ولي بنن جي ربين أكاس نما دير ربي تندي مويتو إني هاني نما أبارسين قدين جتشون مالي هذا جتشون خوهين هدا نصون تير رحمة أيه هذا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أكس تناف هاني رحمني هدا رحماني جان أكسينا كبدا رحمة جتشودا هادون فرا يجودا فرا فوفو يجودا رحمني إيه رحمة يجون فرا يجون اوكي اتيانو مو هادو جان هادون أبارت ربي سنقولين جتون هنگا وراه جلب في جتشودا هنكي وراه في أم فكين يا فما نما أباخيتين المانا ديراني فا لال هنگا وراه أكستي نمنا هنگي وراه أباري جتشو والجه خاي بسنسيا غدو جان اتيان سودان نما درين ابارتي جان درين تخبر تبتن تنامت دري جچون اولا جچودا مالف الله جاني اولا جاني جت اورمون اماس اولا في دويدل لفاخاني جان دبلتان اولا من افرتمي ربي ولينغا فتا جان اكست اولانس جباد حقني اولا درين اولا دا اتيان سودان غلانا نما غلاني أباري ربي سنغو تانا مخونو تا أبدي دالان نما غلاني أباري چون نما منغودون غوسا أبار تججو يو غلانا إجو خرا غلانا بكا غلاني ربور يو منا جارت غلاني غافر في منا خيتي فيسيس ولين فودي غوتا يوم مو إراول سيتي جارت وان أولي فودي أسسي إركسي برا غوتا الرب تعالي في أبو طلحة دا في قرتي أستاذن سبرا فنسن والرب برافودا أبدي إركساني برادي مديما الرانتنا لا الرخي ثم سبرا دفتسوني رب الراري وان قرقدو فوتي من خيتي سي إركفتي ركو بقرسي أكسي كاويات تكبدي ربي سي كبتي الرانتنا سي gartee si asaddastee deemuudha dhufte boo qeebaladhu nama beeku rabbi si haa godhu. Amiin yaa rabbi yaa Allah amiin. Nama qoriin abaarte jechuun saddeettaffaan qorii keessaa nyaatan tana saanaa keessaa nyaatan tana osoo hin taane nama obboleessi rabbiif jecha wal jaalatan kan qorii wajjin harka kaayan abaare rabbi sin godhin ka eebbise malee jaan. Maaliif Oromoon akeetu qorii waadaa si haa qabdu jaan. qorii waadaa si haa qabdu jettee Oromoon akkasitti namni qorii wajjin harka kaayee obboleeyyan gartee sanii jecha obboleeyyan rabbi jecha wal jaalatu qorii jechuun nama marxoon abaarte jechuun nama haati manaa yookaan abbaan manaa abaare jechuudha. Because marxoon akkuma yoo ati shaffanatte si gartee si sattartutti haati manaa abbaa manaa sattarti abbaan manaa haadha manaa sattara hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna jaa rabbiin isin uffata keessani isin uffata saaniiti uffata zaahiraa kana osoo ta'in satiriidha waa hunda iccitii waliitiif waa hunda walii dhoysanii jechuu gaafa ati saaxil baaftee abaarte haqaan irraa argatta akkasi warra saglan kun eebbise si haa godhu abdii koo إسن هند ورا جبيكون أي بسرب بسناقول. جزاكم الله خيرا والله إفادة طيبة بارك الله فيك حكمة بالغة ربي موريكي سنة ديسو
برنوتا اللي هدوا في كيسا قبا جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل وحفظك الله من كل سوء. ما شاء الله ما شاء الله. إيجا إن شاء الله الرا ما تاب قداتي منسي إن شاء الله ما كلتي من قرا برنوتاتي هاجي أمو منا طرت كوبي لينكي سالي كسما شير اللي قدا نمني هبايتو برنوتي قوسانا سر دربا جرو قوسا دافسون تاني يوكا تني دافسون تاني إسلام ما مكيستي akkaataan barnoonni ittiin kennamu yeroo hunda kostor jedhamee kennama miti jara keenya akkasumatti hubadha. Mizaax qoosaa wanta jedhamutu jira. Wanti kun haqarratti ta'uu qaba, waan barnoota ta'u irratti ta'uu qaba malee waan baaxilaa waan kijibaa hamma hin taanetti jaallatamaadha. Bifa kanaan barnoota kennuun bifa taphaatiin bifa namaa ittiin galuun qajeelfama keessa jira. gaaf tokko dullatti tokko ture waayaan hadiisaatti kontinuu ta'uu malee rasuulatti dhuftee jedhan. Jaartiin jannata seenuu barbaadde jaartiin jannata seentu jedhanii rasuulli. Jaartii wayiiti dhuftee gaafa rasuula gaafattu baal jaartiin jannata seentu jedhanii. Gaafa kana dubartiin kun boo'aa gaddaa akka taatu dhabaa ofirra deebiti. Jannata seenuu erga jaartii ta'ee maali? Dubbiin kun addatti ta'e dubbii rasuulli dubbatanidha. Dubbiin rasuulaa qoosaan isaanis maal isaanis dhugaadha. Gaafa kan dhaqanii dullattii jedhettanii jaartii jedhama naannoo keenyatti dhiifama. Dullattii jechuun akka naannoo keenyaatti namaan hin jedhamu. Jaartii yookaan maanguddoo dubartiitiin jedhama. Rakkoon walaa kulla haala kulla naannootti waan ta'eefi. Gaafa dhiifama gaafa itti dhufanii jedhanu jaartiin jannata hin seentu jennaan dubartittiin galtee bu'uu jalqabde. Dubbiin kun rasuulatti deebi'anii dubartii ati akka jetteen kun akkattiin bu'aa jirti maal jennaan eeyyee dhugumaa jaartiin jannata hin seentu namni kamillee gaafa jannata seenu dargaggoomee umuriinsaa waggaa 33 ta'e namni kam umurii walqixaan hojjaa walqixaan dargaggummaadhaan jannata seena malee namni dulloomaan jannata keessa hin jiru hunduu dargaggeessadha. Inni jaartii ta'ellee duniyaa gaafa jannata seenu dargaggoomeeti kan inni seenu jechuudhaan akkatti deebisaniif qoosaadhaan waa barsiisuun illee jira. Akkasitti hubadhaati inshaallah tapha duwwaadhaaf yookaan tarafatti yeroo dabarsuudhaaf miti. Inshaallah hundi keessan iyyuu taap godhaa galatti barnootaatti seenama. Fedhesa yaa fedhesa. Shalom akkam jirtu? Nagaadhaa jirta? Sirra Waaqayyoo nagalatu. Baga jiraattee gooftaan tokkichi inni dhabamarraa si argamsiise inni hin duune hin dibloomne inni si uume sun baga yoonaan si ga'e. Ameen. Ayyee gooftaa keessa dhabamarraa si argamsiise sana. Isa osooti naman turaatiin guyyaa keessa dhufee nama si go'e isa ofiisaatiin hin dulloomne hin duune hin dadhabne hin dhalanne hin dhalchine sana. Isa waaqessaa jirta moo ati uumamuu akka kee waaqessaa jirta yaa fedhesaa kiyyamayyuu? Lakkeen Waaqayyoo uumaa waaqa lafaatti namana. Ati uumaa akka kee waaqessitu? Ani uumaa miti uumamaadha. Ati uumamaa akka kee waaqessituun jedhe. Waaqessu. Maashaa